السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هرا لامسة قباب الدكان ويتجر عنه جرينك إنك يست هرق وفبدا جراتشون برباتي سالا هرق نكون بفا أفوري الله إني جلقبا وان قبني inni lammaffaa waan dhabne, inni sadaffaa waan qabaanneef maalaa goonu, inni afraffaa waan dhabneef immoo maalaa hojjennu. Isa kana wal qabsiisnee haala gabaabaan laalla. Tokkoffaa iddoo shanii yoo bira dhaqxe, iddoo shanan dhaqxe sanirraa ibraan fudhattu, mallattoon fudhattu maalinni tokko mee ofitti amanii ka'ii ziyaaraa nama dhukkubsate bira dhaqe. Hospitaala seene. hospitaala godhatu gariisaa funyaanitti oksijiina godhanii hafuura baafachuu fi baafachuu dhabuuf cinqaa keessa jira. Gariinsaa gulukoosii itti godhaniit gulukoosii fudhachuu didee qaamni isaa cinqaa waliin argaa bulan. Gariisaa bakka jirurraa ol ka'ee mana fincaanii dhaquu dadhabee harki namaa bitaa fi giratti olii fi gaditti, bitaa fi mirgatti, dalgatti gaggara galchaa oola. Garii isaa qaamni isaa socho'uu didee nyaata namni afaan isa kaa'a. Garii isaa nyaanni sunis dhabame haadni garaa isaatti rarra'ee haadhaan bishaanii fi midhaan kennamaaf. Bakka nama kanaaf kaahii waan dhabdee herrega godhadhu. Tokko isa lammaffaati. Mee ol ka'ii mana hidhaa dhaqe, mana sirreessaa, mana adabaa. Gariin isaa waan hidhameef hin beeku, hidhaa taa'a. Gariin isaa waan tumamuuf hin beeku, tumamaa bula. Gariin isaa dogongoraan yakka dalagee yakka saniin mana hidhaa keessatti shamee tortora. Gariin isaa murtiin asoo ittiin kennamin taa'ee guyyaa deemuu fi guyyaa bahu, guyyaa gadhiisanii fi guyyaa hidhamu addaan wallaalee sammuun dhoohu geete achi keessaa raataa oola. Gariin isaa du'a itti murteessanii du'aan jiraata, guyyaa isaa eeggata. Gariin isaa haga lubbuun jiru murtii fudhateetti moonaa san keessaa akka gadi hin baanetti ofitti amanee achi keessaa raataa bula. Gariin isaa ka guyyaas hin beekne, kan du'as hin beekne, kan murtiis isaa hin beekne achi keessa taa'ee qalbiin isaa bilbilli onnatti qabate laalaan itti dhagahamaa bula. Isas daawwadhu. Nyaata bareedaa qaba, itti fayyadamuu hin danda'u. Uffata bareedaa qaba, ittiin bashannanuu hin danda'u. Karabaatii biratee achi keessa hin deemu. Hawaasummaa bareedaa qaba, wajji jireenya qaba, cidhaaduu ajjira, ilmatu fuudha, talasaattu heerumaa, gadi bahee ilaaluu hin danda'u. Qilleensa rabbiin isaa kenne kana keessaa harka namaatti deebi'ee hanga guyyaan isaa gahu warra dararamu jira. Ati hoo eessa jirta? Of gaafadhu. Sadaffaa qabrii dhaqe. Bakka qabrii yoo dhaqxe hayyoon, beekaan, goonni, arjaan dacha'ee biyyee jala jira. Hoggansi, bulchiinsi, sheeyni, caalimni ka biyyaan deemu biyyee ta'ee biyyee jala jira. Mujrimni ka sodaattu kakalee biyyaa si baase, kaarra jiruu si dhooge, kakaleessa waan ati hin dalginiin cubbuu sitti lakka'e, kaarra cubbuu saniin biyya keetii baqattee, jireenya kee keessaa baqattee, jiruu tee dhabdee, qabeenya keetii dhabdee, fayyaa keetii dhabde, hundi biyyee jala jira. Maal hambisee deeme, maal dhiisee deeme, dhaqi daawwadhu. Ati hoo eessa jirta? Seenaan inni galmeesse sun seenaa hamaa yoo ta'e akkamitti seenaa hamaa san ofirraa jijjiirta? Yoo seenaa gaarii ta'e akkamitti yaadatta? Kana quba qabaadhu. Achi bira dabartu bakka haadha abbaan kee, akaakayyuun kee, abaabayyuun kee, akkoon tee, akaakileen tee itti dhalatte uf duuba deebi'ee dhaqii ziyaare. Akkamitti akka jiraatan, akkamitti akka nyaatan, akkamitti akka uffatan, maal keessa akka turan, akkamitti akka asiin si gahan tokko tokkoon argita. Dhaqii daawwadhu. Mana barnootaa kutaa tokkorraa irratti baratte kan kaleessa gaafa qalamni si jalaa dhumu mataan si naanna'e, gaafa dabtara fixattu bakka deemtu dhabde, gaafa kopheen
jalaan cittee bishaan seensiftee dhoqqee seensiftee kaalsiin cittee qubni keessaa bahee dhokfattee laalaa kee keessatti qabattee garaan beeloftee madooftee har'a nama ittiin taate of duuba garagalii yaadadhu. Rabbiin wanni morma kanarra sammuu tana kaa'eef ittiin gargalchinee haa laalluufi sammuudhaan haa yaannuufi. Iddoo shanan kana of duuba garagaltee yoo daawwatte kaleessa eessa jirta, har'a maalirra jirta, boru eessa deemaa jirta kan jedhu jalaa banee balbala isaa karra isaa sitti argisiisuuf deema. Nuti ni'maan nu keessa jirru qabeenyi nu qabnu, qabeenyi duniyaa, qabeenyi fayyaa, qabeenyi imaana, qabeenyi amantii, qabeenyi eenyummaa, qabeenyi hubannoo waan galatoonfannu moo waan Rabbii keenya subhaanahu wa ta'aalaa koomannu. Erga kana ta'e ka fira tokko hin qabne, ka nama tokko hin qabne, borga nama ka'ii iddoo qabrii dhaqee guguddaa ati beektu ka seenaan dhageette san hunda mee waan inni itti jiru daawwadhu. Nama ati beektu, nama biyyi jala deemtu ka har'allee gariin isaa mana yaalaa keessa jiru, ka lubbuun hin bahin, ka lubbuun keessa hin jirre, ka qaamni hin hojjenne, ka aqliin hojjettu, ka qaamni isaan sochoone, ka qaamni isaa socho'u, ka surriin isaan dalayne daawwadhu. Gaafa san Rabbii kee subhaanahu wa ta'aalaa galanni sitti haa jiraatu jechuu ni dandeetta. San hin taane taanaan galanni Rabbiis badee atis of xiqqeessitee asoo of hin argatiin eenyummaa kee barbaada osoo naannoftu qabri galta jechaadha. Kanaaf warra duraan Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa daaraa godhe sanis yaadadhu. Rabbiin keenya akki jedhu وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ور دراني ور بريرة ور قلت ربي واللالي ور أجج ربي تيجي جرسا جل ربي أمة يرو سنيسا سقل ميساني دقيسا حساسا إسانيتو دقبو دنديسا أكسي الدارا قوني Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa akka nama dhuunfaatti yoo akka biyyaatti daaraa ta'uudhaan akka nama dhuunfaatti dhabama nu godhuu akka danda'u erga hubanne booda Rabbi a'uuziini an ashkura ni'mataka allatii an'amta alayya wa alaa waalidayya. Yaa Rabbii galanni sitti haa jiraatu jechuun nurraa eegama jechaadha. Kanaaf waan qabnu galatoonfachuuf waan dhabne argachuuf gara Rabbiitti as deebinee Rabbii keenya wajjin hidhaa gaarii, funyoo gaarii, haada gaarii qabannee qalbii qulqulluun, garaa qulqulluun, imaana bareedduun, hubannee bareedduun, eemaramuudhaan sam'an wa xaa'a jennee jala deemuu hordofuun nabii keenya alayhi salaatu wassalaam ajaja isaanii lafaan gahuun irraa barbaachisa. Wal hubachiisuudhaaf, wal yaadachiisuudhaaf haalli keessa jirru ni'maa guddoo ta'uu akka beeknu. Wanni tokko gaafa nurraa bade kan biraa akka nu bira jiru akka hubannu. Gaafa duniyaa dhabnu aafiyaa akka qabnu akka hubannu. Gaafa barnoota dhabnu nageenya akka qabnu akka hubannu. Tokko jalaa hidhutu tokkotti nu bira jira, tokko jalaa deemu kaantu duubaan itti nu aana. Kanaaf godaansa daara duniyaa sunnaa ta'ee wanni hundi wal janaa godaanu kana sababa godhannee rakkina keenya mataa keenyaa goonee rakkina uumamaa goonee komii Rabbii goonee akka komii biraan fuune of duuba deebinee iddoo ziyaaruun nu barbaachisu kana irra deebinee haa ziyaaru. Ziyaaraan kun qarshii hin barbaadu, qabeenya hin barbaadu, daboo hin barbaadu, hubannaa sammuu qofa barbaada. Akka zikriiti. Mana hidhaa dhaqanii nama ziyaaruun zikriidha. Zikriidha. Ittiin of yaadatan. Mana yaalaa dhaqanii waan ilmi namaa keessa jiru arguun ittiin of yaadatan. Bakka haadha abbaan ofii jiran dhaquun ittiin of yaadatan. Qabrii haadha abbaa ofii achitti argan. Kanuu argate guddaan suni kan namni jaalatu, kan namni kabaju, har'allee maqaa isaatiin yaamamnu kun biyyee ta'ee jiraata.
Kanaaf biyyattu biyyarra deemaa jira waan ta'eef osoo lachuu walitti hin makamin of argachuun barbaachisaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.